Oromiyaatti haleellaa hidhattoonni faannoo gaggeessanii lubbuun namoota 5 dabruu fi hedduun madaa'uun himame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti haleellaa hidhattoonni faannootiin baname yoo xiqqaate namoonni 5 du'uu fi hedduun madaa'uu jiraattonni naannicha Addis Istaandaarditti himuu oduu keenya gaafa waxabajjii 10 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Jiraataan aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa sodaa nageenya isaaf jecha maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko akka himetti haleellaan kun gaafa caamsaa 30 bara 2015 akka lakkoofsa biyyattiitti raawwatamu dubbatan. Sababa haleellaa kanaan jiraattonni hedduun bakka sana gadhiisaa jiraachuu fi buqqaatiif kan dirqaman ta'uu jiraataan bakkichaa himee ture. Oduu keenya torbaanii kan lamadaatiin godina Shawaa Lixaa aanaa Coobitti raayyaan ittisa biyyaa lubbuu jiraattota nagaa balleessuun dhagahame. Raayyaan ittisa biyyaa lubbuu namoota nagaa balleessaa jiruun alattis qabeenyi uummataa humna kanaan saamamaa jiraachuu jiraattonni naannichaa Oromiyaa 11tti himuu oduu keenya gaafa waxabajjii 5 keessatti gabaasnee turre. Godina Shaggar Lixaa aanaa Coobii ganda qonnaan bulaa Diigoo Daachaa jedhamutti ajjeechaa gara jabeenyaa waraanni mootummaa raawwateen nama maqaan isaa obbo Guddisaa Araarsaa jedhamu ajjeefamu odeeffannee turre. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin kibbaba Oromiyaa qeemaatii isheetti shamarreen ganna 14 miseensota waraana mootummaa lamaan gudeedamuun himame. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu oolaan badii waraanni qe'ee Oromoo keessatti geessisaa jiru keessaa kun isa tokko ta'uu ibsuu isaa oduu keenya gaafa waxabajjii 7 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Oolaan gabaasa maatii shamarree kanaa irraa odeeffachuun gaafa waxabajjii 6 ifoomseen akka jedhutti shamarreen nageenyummaa isiitiif maqaa fi odeeffannoowwan eenyummaa isii ibsuun kan dhokfaman ta'uu himuun yeroo barattuu kutaa 5ffaa fi umriin ishee 14 akka ta'e himanii turan. Lola sa'aatii dheeraan booda waraanni mootummaa ganda san to'achuu himuun maatiin shamarree kanaa mana osoo jiranii loltoonni mootummaa 2 ablee fi meeshaalee waraanaa biroo qabatanii mana isaaniitti itti seenuu simee ture. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaatee ganda qorkaatti waraana mootummaatiin namoonni manumaa fuudhamanii ajjeefamaa akka jiran jiraattonni himan. Jiraattonni Oromiyaa 11 dubbise akka himutti nama maqaan isaa Abbabee Bayyanaa jedhamu waraanni mootummaa manuma isaatii fuudhee ajjeesuu yoo himu ganda Kibboottis dargaggoonni tokko ajjeefamuu maddeen himuu isaanii oduu keenya gaafa waxabajjii 7 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Naannichatti godina Matakkal kan Oromoonni keessa jiraatanitti yeroo garagaraatti ajjeechaawwan humnoota hidhatan kan naannoo Beenishaangul Gumuz naannoo Amaaraa fi mootummaa federaalaan maqaa shanee deeggartan jedhuun akka irratti raawwatamu hawaasni himata. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin manni maree olaanaa dhimma Islaamummaa Itoophiyaa Musliimoonni hidhaman garaagarummaa tokko malee akka hiikaman eegna jedhe. Manni maree waliigala dhimma Islaamummaa Itoophiyaa Musliimoonni hidhaman garaagarummaa tokko malee akka hiikaman akka eegan ibsuu isaa oduu keenya gaafa waxabajjii 9 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Musliimoota torbee lamaan dabranii kaasee hanga dheengaddaatti hidhamaa turan hiikuu ilaalchisee hooggantoota poolisii federaalaa fi Finfinnee waliin marii guyyaa dheengaddaa sa'aatii 9 akka taasifamu ibsa kenname keessatti ibsamee ture. Marii kanaan manni maree olaanaa kun Musliimoonni hidhaman hundi bilisaan ni baha jedhee akka eegu ibsee jira. Gama biraatiin manni marichaa Musliimoota torbee lamaan dabran keessa diigamuu masjiidota magaalaa Shaggar mormuun masjiidota Anawaarii fi Nooritti ajjeefamaniif rabbiin warra jannataa akka taasisuu fi maatiiwwaniif jajjabina akka kennu du'aa godhee ture. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin ABO waraana dhuma hin qabne lubbuun dargaggoota nagaa balleessuun dhaabbachuu qaba jedhe. Dhaabichi ibsa gaafa waxabajjii 6 baaseen ABO waan kamiyyuu caalaa waraanatti gaafatamummaa hin qabnee fi maalna dhibdee mootummaan paartii bilxiginnaa jalqabe gajjabeessee akka mormu ibsuu isaa oduu keenya gaafa waxabajjii 6 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Ibsichi impaayirri Itoophiyaa waggootaaf dhiiga dargaggootaa fi imimmaan haadholeetiin jiraachaa turte akka tures ibsee ture. Kana malees sirni sooshaalistii Mangistuu Haile Maariyaam waggoota abaaramaa abbaa irrummaa isaa hunda keessatti dhaadannoo isaa kan baay'ee nama dhiphisu hundi gara adda waraanaatti jedhu jalatti dargaggoota 100,000 lakkaa'aman fixuu yaadachiisuun ta'us guyyaan isaa inni dhumaa gaafa ga'e kufaatii fi salphina jalaa ba'uu hin dandeenye jedhan. Godina addaa naannawaa Finfinneetti hidhamtoonni mana hidhaa keessatti murtee seeraatiin alatti hidhaman dararamaa jiraachuu jiraattonni naannichaa himatan. Gochi kun ammoo addumatti qaamolee nageenya poolisii milishaa qorattoota yakkaa fi qaamolee takaatiin kan raawwatamu ta'uu jiraattonni naannichaa himuu isaanii oduu keenya gaafa waxabajjii 7 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Namni maqaan isaa akka hin eeramne gaafate akka himetti magaalaa Shaggar naannoo Dirree jedhamuun beekamtutti ji'a Sadaasaa keessa humna poolisiin qabamee mana hidhaatti akka geeffame dubbata. Burraayyuu keessa
keessa waggoota 15 oliif kan jiraate namni kun qaamolee nageenyaatiin qabamee si'a lama qarshii kafalee mana hidhaatii akka ba'e BBC'tti himee ture. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Oolaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaan Oromiyaa godina Gujii aanaa Gooroo Doolaatti mormitoota irratti dhukaasa banuun lammiilee nagaan hedduun akka miidhaman gabaasaaleen achii nu dhaqqaban ni ibsan jedhe. Haleellichinis kan fudhatame dhorkiinsa gabaa beelladootaa naannoo saniitiin wal qabatee mormii jiraattonni dhageessaniin akka ta'e Oolaan eeru oduu keenya gaafoo xabajii torbaa keessatti gabaasnee turre. Oolaan humnoonni mootummaa haleellaa namoota nagaa irratti fudhatan akkasii irraa akka of qusatanis waamicha taasise. Godina Gujii lamaan keessatti erga caaseeffamni godina haaraan taasifamee jedhamee asitti hawaasni fudhachuu diduun mormii isaa dhageessifataa akka jirutu mul'ata. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin gaanfa Afrikaa naannolee hongee miidhaman keessatti manguddoonnii fi daa'imman daran hubamaa jiraachuu isaanii himame. Keessattuu Itoophiyaa naannoo Oromiyaa godina Booranaa dabalatee gargaarsi godhamaa jiru fedhii manguddootaa kana hammate ta'uu dhabuu isaatiin manguddoonni miidhamaa jiraachuu Saggaardiyaan gabaasuu isaa oduu keenya gaafoo xabajii 9 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Gogiinsi waggoota 2 fi walakkaa ol hammaatee ture biyyattii hedduu miidhe kan jedhe Saggaardiyaan yeroo ammaatti roobni deebi'us loowwan jalaa dhumuu isaatiin wal qabatee ummata jireenya isaanii aannan loonii irratti hundaa'eef rakkisaa ta'uu himee ture. Kana malees gargaarsi dhaabbata tola ooltummaatiin naannichaaf dhiyaataa jiru fedhii fi bu'uuraalee daa'immanii fi dargaggeeyyii irratti kan hundaa'edha kan jedhe Saggaardiyaan manguddoonni xiyyeeffannoo keessa galuu dhabuu isaanii ibsuunis jijjiiramni hin jiru jedhe. Godina Harargee lixaa aanaa Ciroo keessatti maqaa shanee waliin hariiroo qabdan jedhu waraanni mootummaa hawaasa nagaa adamsaa jiraachuun gabaafame. Maddeen Oromiyaa 11 odeeffate akka himanitti aanaa Ciroo Araddaa Najabaas keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdan jedhu namoonni 57 hidhamuu himuu isaanii oduu keenya gaafoo xabajii 5 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Tikoonni mootummaan maqaa opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo sababeeffachuun naannichatti bobbaase kunneen sababa tokko malee hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuun namoota reebaa turuu fi namoota hedduu hidhuu ibsanii turan. Akka maddeen naannichaa odeeffannee jaanitti namoonni 57 guyyaa tokko keessatti hidhaman kunneen yakka kamuu hojjetanii osoo hin taane shakkii isin waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdan jedhuun qofaan kan hidhaman ta'uu nuuf himanii turan. Gabaasni dhaabbanni mirga namoomaa torbee dabre baase akka jootti kutaa biyyattii tokko keessatti sarbamni mirgoota namoomaa gurguddootaan raawwatamu ibse. Haa ta'u malee ibsi dhaabbanni gamtoomanii baase kun bu'uura hin qabu jechuun tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsa baasuu isaa oduu keenya gaafoo xabajii torbaa keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Itti dabaluunis ibsi kominikeeshinii mootummaa kun gabaasni kun fedhii siyaasaa addaa milkeessuu waan kaayyeeffateef fudhatama hin qabu jedhe. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu naannoo falmisiisaa lixa Tigraay keessatti waliigaltee nagaatiin boodas yakki saba dhabamsiisuu itti fufee jiraachuu ibsee ture. Dhaabbanni kun qorannoo ji'ootaaf gaggeesseen bakka humnoonni Amaaraa fi Tigraay naaf mala jechuun irratti wal falmanii fi lixa Tigraay keessatti kanneen yakka saba dhabamsiisuu raawwachaa jiraachuu ibsee ture. Sababa lola Itoophiyaa fi Yukureen keessatti gaggeeffameen bara 2022tti lakkoofsi namoota dirree waraanaa irratti du'anii addunyaa irratti haalaan akka dabalu qorannoon tokko mul'ise. Akka odeeffannoo dhaabbata qorannoo nagaa Norwee magaalaa Oslootti argamu baasetti lola bara 2022 qofa Itoophiyaa Tigraay keessatti raawwatameen namoonni 100 takkaa ol dirree waraanaatti du'uu ibsuu isaa oduu keenya gaafoo xabajii torbaa keessatti gabaasnee turre. Inistitiyuutichi bara 2022 waraanni Tigraay keessatti lola addunyaa irratti lubbuun namoota du'an baay'inaan akka ta'e ibseera. Inistitiyuutichi waraana Yukureen keessatti raawwatameen sadarkaa lammaffaa ta'uu eeruudhaan lola kanaan kanneen du'an 80,000 takkaa ol akka ta'es beeksisee ture. Waraanni bara 2022 Tigraayitti gaggeeffame lola Yukureen, Yaman, Maayinamaar, Naaljeeriyaa, Soomaaliyaa, Maalii fi Burkina Faasoo walitti qabame caala du'uu dirree waraanaa baay'ee kan fidu ta'uu qorattoonni inistitiyuutichaa keessaa tokko kan ta'an Piroofeesar Siiriin himanii turan. Oduu keenya torbaanii kan biraatti Ugandaan haleellaa Al-Shabaab Soomaaliyaa Magdishootti raawwatee loltoonni ishee nagaa eegsisan 54 akka ajjeefaman beeksifte. Torbee dabre haleellaa hidhattoonni buufata waraanaa gamtaa Afrikaa Soomaaliyaa irratti raawwatanii miseensonni humna nagaa eegsisuu Ugandaa 54 ajjeefamuu isaanii pirezidaantiin biyyattii himuu isaa oduu keenya gaafoo xabajii 5 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Akkasumas haleellaan kun haleellaa hamaa jihaadistoonni Al-Shabaab biyya waraanaa miidhamte keessatti raawwataniin ta'uu ibsee ture.
Oduu keenya torbaanii kan biraatiin ministeerri ittisa Raashiyaa haleellaa meeshaalee waraanaa Yuukireen irratti dhukaafamuun fashaleessuun loltoota Yuukireen 250 ajjeesuu taankiiwwan 16 barbadeessuun himame. Ministeerichi akka jedhetti Yuukireen bulchiinsa Doonetsk keessatti meeshaalee waraanaa ammayyaa'oo 6 fi taankiiwwan waraanaa 2 fayyadamuun humnoota Raashiyaa irratti haleellaa raawwachuu ibsuu isaa oduu keenya gaafa waxabajjii 5 keessatti gabaasnee turre. Haa ta'u malee dhimma kanarratti Yuukireen hanga ammaatti yaada hin kennine. Kana Raashiyaan himattus qaama walabaa wanti mirkanaa'e kamuu hin jiru. Ministeerichi akka jedhetti Yuukireen bulchiinsa Doonetsk keessatti meeshaalee waraanaa ammayyaa'oo 6 fi taankiiwwan waraanaa 2 fayyadamuun humnoota Raashiyaa irratti haleellaa raawwachuu ibsee ture.